The Karas region is most tapping into these resources will enable the country, which currently depends on foreign countries for its energy supply, to be self-sustaining and supply electricity to other Southern African countries. James Nieuwpaar, Presidential Advisor on the Economy, explains the process to solicit proposals from investors. Namibiyaan biyya Afrikaa oomisha anniisaa haayidroojiniitiin beekamuuf hojjettu ta'uudhaaf karoorfachaa jirti. Magaalaan qarqara galaanaa kibba Naamibiyaatti argamtu duraan daldala almaazii fi qurxummiitiin galii olaanaa argataa kan turte yoo ta'u, amma garuu hojii dhabdummaa fi dulluma bu'uuraalee misoomaarraan kan ka'e rakkoo keessatti argamti. Ta'us amma piroojeektiin haayidroojinii magariisaa warraaqsa sadaffaa jedhamee abdii olaanaan itti kennameera. Miseensi mana maree magaalattii Filiip Baalwaa piroojeektiin kun jiraattota magaalaatiif carraa hojii akka uumuuf abdii qabaachuu irra deddeebiin himuutti jiru. Piroojeektichi guutummaan kan milkaa'u yoo ta'e lakkoofsi namoota hojii dhabeeyyii magaalattii parsantaa 55 ni hir'atas jedhaniiru. Kanumaan wal qabatees magaalaa waggoota 15 darbaniif damee dinagdeetiin rakkina keessa turteef piroojeektiiwwan akkasii kun jiraattota biratti kaka'umsaa fi abdii olaanaa kan uumudha jechuudhaan dubbataniiru. Hydrogen. Piroojeektiin haayidroojinii magariisaa kunis iddoo dhiyeenya magaalattiitti argamutti kan eegalamuudhaaf karoorfame yoo ta'u, waggaa waggaan haayidroojinii toonii 300,000 ni oomisha jedhamee eegama. Kaayyoon piroojeektichaas anniisaa aduu fi qilleensaatti fayyadamuudhaan bishaan soogiddarraa qulqullaa'e keessaa molookiloota haayidroojiniin adda baasuudha. Haayidroojiniin haala akkasiin walitti qabamus walitti fufiinsaan madda anniisaa ta'uu akka danda'u himamaas jira. Dhaabbanni piroojeekticha eegaluuf caalbaasii mo'ate Haifan Haayidroojin Inerjii qophii isaa xumuruun bara 2026tti haayidroojinii oomishuu kan eegalu yoo ta'u, waggoota 40 dhufaniif hojicha keessa akka turu ni eegama. Dhaabbatichis ijaarsi piroojeektichaa hanga waggaa 4 fudhachuu akka danda'uu fi namoota 15,000 kallattiidhaan carraa hojii akka uumu himeera. Piroojeektichi guutummaan hojii wayita eegalutti ammoo dabalataan namoota 3,000f carraa hojii akka uumu ni eegama. Carraa hojii kana keessaas kanneen parsantaa 90 ta'an jiraattota naannichaa ta'us jedhameera. James Nieuwpaar gorsa damee dinagdee biyyattii fi koomishinara haayidroojinii yoo ta'an, magaalaan Loodaariitis teessuma piroojeektii akkasiitiif mijatu qabdi. Magaalattiin galaanatti dhiyaachuun ishee aduun argamuu fi naannichi qilleensa qabaachuunsaa eddicha piroojeektichaaf filatamaa isa taasisa. Kana malees magaalaan qarqara galaanaa kun tajaajila buufata galaanaa kennuun ishee barbaachisummaa gara biraatiin. Gorsaan kun akka jedhanitti piroojeektiin kun gama karoora piroojeektoota pirezidaantii biyyattiin qabaman keessaa isa tokkodhas jedhaniiru. Pirezidaantiin biyyattii akka dubbatanitti dinagdeen naannichaa akka dadammaquu fi sadarkaa idil addunyaatti barbaadamtu akka taatuuf damee walitti fufiinsa qabuun ijaaruudhaaf karoora qabnas jedhaniiru. Galiin piroojeektii haayidroojinii irraa argamu ammoo qonnaa, loojistiikii fi dhiyeessiitti anniisaa deeggaruuf gumaacha olaanaa akka qabaatus himameera. Kana malees anniisaan haayidroojinii kunis tajaajila baaburaatiif hojiirra waan ooluuf
gara biyyoota ollaatti erguufis yaadameera. Akkasumas fedhii dhiyeessiitii ibsaa biyya keessaa guutuuf illee gahee olaanaa qabaata jedhameera. Kana malees amantaan isaa Chilee Afrikaan kibbaa alaa galchitu baay'ee xiqqeessas jedhameera. Sochii Naamibiyaan gama kanaan taasiftuuf deeggarsa walitti qabachuufis Jarmanii, Beeljiyeemii fi Neezerlaand waliin waliigaltee mallatteessaniiru. Walumaa galatti piroojeektiin kun doolaara biiliyoona 9.4 akka barbaachisus himameera. Bara 2020tti oomishi Naamibiyaa kan waliigalaa doolaara biiliyoona 10.7 ta'utu himama. Xumurre.